Abdussalam Muhammad Amin bara 2015 ture Yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota saayikooloojiin kan eebbifame. Eebba booddee rakkoo narvii waliin wal qabatee isa mudateen qaama miidhamaa ta'e. Imalli isaa garuu hin daangeffamne. Yuunivarsiitii Jimmaarraa digirii lammaffaan eebbifameera. Ani qaama miidhamaa yoon ta'u nama wiilcharii fayyadamuudha. Akkuma argitu kana dura nagaan tureeyyuu digirii calqabaa fudheeni dhukkubbiin kun natti dhaga'ame jennaan suphaa moobaayilaa maal inni hojiin taa'ee hojjechuu danda'u jedheen of amansiisee jechuudha. Suphaa moobaayilaa hojjechuu eegalee sana booda asumaan itti fufeen tuman hojjedhuuti fedhanan qaban ture barumsa kana barachuudhaaf asumaan carraa kana argadhee ispoonsara Yuunivarsiitii Jimmaa gaafadhee kan barumsaa guutummaa guutuutti ispoonsara na godhanii kan riisarchiitii fi kaffaltii kosteringii duraarraa kan hafe jechuudha. Baasii barnootaa guutuu Yuunivarsiitiin Jimmaa ispoonsara na godhee barumsa kana eegalee wal jajjabeessinee eegalee kunoo akkuma jedhu sirnaan baadhee guyyaa kanaaf geenya jechuudha. Qaama koo malee sammuun koo hin miidhamne kan jedhu Abdussalam fuula duratti dhaabbata dhuunfaa isaa banachuun hawaasa tajaajiluuf kaayyeeffateera. Miidhamummaan anaaf homaa miti sammuun kan koo nagaa ta'ee jennaan bakka namni kamuu ga'uu akka hin danda'u of amansiisee of hin beeka jechuudha. An qaama miidhamaa ta'uu kan kootti wanti amma kana gaddu hin jiru. Carraa kan biraa barbaadee karaa kamiin karaa salphaadhaan akkamitti of bulchuu akka hin danda'u karaa kamiin salphisee ilaaluu akka hin danda'u of amansiisee hojjennaan salphaadha. Asirratti kan hin siif kaasuu barbaadu an qaama miidhamoota hedduudhaaf fakkeenya nan ta'a jedhee yaada. Yommuu kana siin jedhusi durataa waldaa qaama miidhamtoota bulchiinsa magaalaa Aggaarooti. Achirratti ijoollee baay'ee gargaarraa sun akkuma ta'utti tu jiru maatii kan koo bulchaa hawaasa keessatti hirmaannaa godhaa barumsaan koo baradhee sadarkaa kana ga'uu kan koo anaaf carraa guddaaf waan guddaadha jedhee yaada. Yuunivarsiitiin Jimmaa waliigala barattoota 345 kan eebbisiise yoo ta'u ogummaa argataniin hawaasa tajaajiluuf qophii ta'uu eebbifamtoonni dubbatan. Kanaan duras barsiisummaadhaan uummata koo tajaajilaan jira. Gara fuulduraattis biyya koo tajaajiluudhaaf qophiidha karaa hundumaan. Caalmaatti barattoota ga'umsee qormaata biyyoolessaaf akka darban gochuudhaaf hamma narraa danda'amuun tattaaffii kootiin dubattiin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf barnoonni yeroo barachaa deemtu ofiif qofa miti kan barattu biyya barattaa tajaajilli ati kennuudhaa qabdu haalli haamilee inni si keessatti uumu baay'ee guddaadha waan ta'eef kanaa olitti biyya koo tajaajiluudhaaf of kennee hojjechuudhaa fi qophaa'ummaan ani qabu na keessatti cimsee jira. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaafiixaa Yuunivarsiitiin Jimmaa dhaabbilee barnootaa olaanoo addunyaa waliin hojjechaa jiraachuu dubbatanii barattoonni eebbifamtan bakka deemtanitti faayidaa biyyaa dursuun lammii keessan tajaajilaa jedhan. አድካሚና ከባድ በሆነው የመማር ማስተማር ሂደት haala ulfaataa baruuf barsiisuu keessatti waggoota dheeraaf kaayyoo keessan galmaan ga'uuf carraaqii taasisaa waan turtaniif baga gammaddan. ለዚች የደስታ ቀን በመብቃታችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ።